misooma Dirreedawaa waliin qabaa akkasumatti illee koree isaaniitii wajji kabajamtoota konsuloota yookaan embaasii keessa jirtan dippiloomaata obboleeyyan keenya kabajamtoota hawaasa keenyaa fi obboleeyyan keenya warra as jirtan shamarranis hawwanis abbootii keenyas abbootii gadaa abbootii amantaa kabajamoo arraan tana simannaa akka gaariitti nulle akkasitti madaalu nuti illee ndikoo itti qaanfanne haa ta'u rabbii sinaa kabaju jenna obboleessa keenya keessaafuu Anwar hedduun galatoonfachuu barbaada maaliif yoo naa galatoonfatan gaariidha jeeti ganaa yeroo jalqabaatiif wal agarree hanga airport irraa kaanee hanga gamana dhufnillee yeroo takka illee addan baane warri asii ilmi namaa nyaatee qaquuf ittiin fakkaatu waa hedduudha kan nu godhaa ture galatoomaan jechuu barbaada. Ji'a sadii dura jiila gamana dhufnee hawaasa keenya wajji marii goona jennee as obbo Fuadeen bika bu'uudhaan erginee hawaasa kanaa wajji akka wal qunnamtii godhanii misooma Dirreedawaa waliif fiduudhaa wajji wal qabate akka marii godhan hundaa'u sadarkaa isa hunda qopheessanii sagantaa san irratti argamuudhaaf ربيتو ينبربنا على دون تين ربيتو هم فلني فعسى أن تحبوه شيئا فهو شر لكم فعسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم جاكراني وأنا تجالتي همتو تهوني ملا أمو وأنا تنفين أمو قاريتو وسني ملا قافزيس خير ما في ربي وليتي من في ديني لا قافزيس رفنيس أسي كنتي باوجي ولي قال لي ديمني وأكيد وعيقة دي بأمو دخونو حواسني سانكي بلي واحدو godhanii manaas nurraatii gamees jechuunis ni mala san akka ta'e har'a rabbii wanni na fideefis mana diigameesan isin dura dhaabbadhee shari'aan zaahiri ani uumaa kiyyatti sobaas hin fedhu qulqulluu sanii wajji haasoonee qulqulluu sanii wajji deemnee dukkana ta'us halkan keessa baanee wajji tarkaanfachuu irra nu jira ammoo wanni takka akka obboleessa keessanitti fudhadha akka kantiibaatti odoon tahiin nuti kaleessa silaa as dhufnee seennee san dura hawaasa harkannee namta akka takka wajjinis marii ni goona jennee ture achittis warri jiddaatis nu gubbaan dabriin si harkachuu qabna jechuudhaan irbaata nu affeeranii isaanii wajji mariirra turre tanaafuu dhiifama gaafanna kalee dhufuu dhaba keenyatti qallammeessa isin booda illee waa hedduu caqasaa turre xiqqoo qurramaa jira soo qurramii jiraateef gaanutiif duuban deebinu bikka fedhe yoo ta'e namni haqa qabu dhaabbateetuma wal dura fuula dura wajji haasawee rakkoo isaan nama duubaa doon ta'e wal duratti haasawuunis barbaachisaadha jeeti maaliif xiqqoo namni keenya dhuguu waa harkatee dammaqina irruu jira namni namarraa waa laalee bitaa mirga laalee nama dhiyaatuunis mari'atee nuti alagaan taane odoo maallaqa isaatis gadi naqin odoo waan akkas hin ta'in maal ta'uu qaba akkamitti hawaasni kun waan itti lafee harkachuu qaba jechuurra dhaabbatee deebisuun haqa ammoo wanni isiniif hin galiin wanni adda bahuu qabu takka wanni beekuu qabdan nuti mana seeraa yookaanis firdi beetii jennuuni saniin manni irra guddaan kaisan qofaa miti dhugaa himuudhaaf warra foqii jaaree jira warra kiflii takkaa fi lama qabu jira almost waan rabbiin fedhe fa'aasa an tuhibbuhu shay'an akkuma reefu jeesani wanni biraan jiru iza arada Allahu shay'an an yaqula lahu kun fayakun yoo ta'e ni ta'a yoon ta'an hin ta'u abbaan fedhe horiis harkatee dhiisee eenyu nyaata eenyutti jiraata eenyu bulchaa eenyutu aangorraa deemaa waan jiru kana yoo rabbi si hayyame malee ilmi namaa qooda keessaan qabu ammoo naannoo sanirratti dhugaa san dubbachuudhaaf akka bulchiinsaatti nuti eega dhufnee rakkoo hawaasaa hiikuu jira. Free trade zone fi akkasumatti illee dry port irraa warra misooma hawaasa keenya yeroo Ibrahim Faan kantiibaa turanitti Ibrahim Gizeen jee obboleessa kiyya Ibrahim odoon ta'e kan naannoo Somaalee amma itti aanaa pirezidaantii ture gaafa turan sanii hawaasa achirraa misoomaaf nama 1550 ture. Nama 1550 waggaa jaha guutuu iddoon bikka bu'aa hin kennamneef
hawaasi kun misoomaaf ka'ee iddoo harkachuu qaba. Iddoon harkanne soo nuti maal godhuu qabna? Okkee kaasaa naa kafalamu yookaanis beenyaa naa kafalamu. Beenyaa dachii qotee bulaarraa mootummaan beenyaa kafalee hawaasa kana qubachisiisuudhaaf odoo itti deemuu jiranii jeequmsi san dhufe. Jeequmsi ni beekama magaalaa Dirreedawaa keessatti waggoota 3 magaalaan guutumatu jeequmsaa ture. Sababa biraatii wajjin namni wal jeequu wal ajjeesuu magaalaa goomaan gubu waa hedduu ture. Kanaaf kana jidduutti warri beenyaa fudhatees qabeenya isaa nama dhuunfaatiif gurguraa turanii dachiin tun qotee bulaatii teenya jaanii almost mangistii waan takka kaasaa irra kafalee beenyaa harkaa qabu waraqaan tasaati harkaa qaba. Yeroo fudhata malee dachii saniif harka deebisuu malu sanii wajji wal qabatee hawaasa sanirraa amma toora nama 3,000 fi 200 warra ta'uu jira ganaa warran harkatini sanii wajji wal qabateeti namni achirratti ammas lafarratti ni hafanii sanii miti dubbiin hawaasni namni as jirtan ni beena khan hummaala dalagaa khan saa'iqaa khan waa hedduudha akkaataatti maallaqni dhufu ni beena namni dadhabeeti boru hafuraan itti baafadha jee yaadaa jira. Haa ta'u asirratti ammaan tana waltajjii banuudhaaf walgahii isinii wajji yaada keessan dhaggeeffachuudhaafis namuu akka dhuunfaatti rakkoo mataa isaa himachuu ni danda'a. Ni himata yoo himatees ilmi namaa sammuun namaa waan baaddachuu dandeessu fi waan baaddachuu hin dandeenye jira. Kagarii booyee himata, kagarii miira keessa seenee himata, kagarii waa hedduu ta'uu ni mala. Wanni nuti reefuu isin boodarraa xiqqoo hafnee gamana haasawaa turre misoomni waldeenii misooma Dirreedawaa ni jira. Koreen embaasii konsulaan ni jiranii. Seriously waan laalamuu qabu laalamee akka bulchiinsattis nutis gaddeebinee iddoo hawaasni kun qubachuu qabu akkamitti maalirraa kan ka'e waan jiru san nutis abbummaadhaan fudhannee hojii manaa keenya godhannee gaddeebinee wanta kana furuun dirqama keenya furmaata keenya. Kanarratti arraa addunyaadha boru akhiraadha arraanni arrajiidha boru ni goggoga ammoo waan ta'uu qaburratti dhuunfaadhaan odoon ta'in akka waliigalatti amiiris ni jira konsuloonnis ni jirani maali wanni jiru san qabatamaan nama dhuunfaatii hojjisaa ta'u hundaa'uu koreen jaarree akkamiin laaluu qabna waan jennu san akka waliigalatti akka laallu asumaaniin dhaamsa kiyya isinii dabarsuu barbaada. Maaliifin as dhufe ni beekama. Qoriin biddeenni ija nama guutu biddeenni nama qubsu qibaaba irratti beekanii akkuma jaansanii fuulli garii gammachuudhaan hamilee qaba fuulli garii ammoo fuula xiqqoo qalbiin cabaati. Ammoo rabbiin isinii fedhe humaa takka godhuu hin dandeessan. Tana beekaa. Yoo rabbiin isinii fedhe abbaan fedhe ni harkata. Namni gin ilma namaa irratti yoo abdatu ta'e khasaraan guddoon san. Ni beektan harruma nama qabeenya bileenaraati jettuuni halkan takkatti rabbiin dakkaa godhee waa takka malee harka qullaa nama meeqa agartan egaa. Khagarii immoo waan qabu harkatee rabbiin biraa dhukkuban taaneen itti fidee maallaqa san namni biraa olii gati dhiisanii namni biraa nyaatu jira. Yoo rabbiin ni harkattan jee ammaas alhamdulillah nu qofaan odoo hin ta'in nuti waan dandeenyu akka obboleeyyanitti akka khaadima keessanitti baay'ee wanni beekuu qabdan takka nuti maqaaf kantiibaa haa taanu malee khaadima keessanii dhugaa sana himuudhaaf maaliif isin khaddamuuf achi teenye malee isin hojjennuuf achi teenye. Namni garii gisee baala silxaanaa tahee beetiin deemuu ni mala shurxaan isaa hurraasa qabaachuu ni mala sanii miti. Nuti akkuma nama isin mana keessaa namni khaadima mana keessaa qabu yoo dalagaa isaan dalaguu qaban hin daleenan takka damoza irraa mutan takka ni ari'animi. Nutis hawaasaaf tajaajila yoo hin kennine tajaajila san hawaasa kana dhugaa rabbiin jaalatu saniin wanni nuti godhuu dandeenyu sanii ala hin jiru. Kan biraa akka waliigalatti ani iddoon deemu hundattuu dhugaa himuudhaaf waada hin galu yooni waa takka gale waada san odoon hin gooneef duuban deebi'u kun ijjennoo kiyya. Wanni amma reefu isin bira dhufee odoo isin agarre hin deemu jedhee hawaasni kun amma silaa gaafa duraa dhufe sanii gammachuudhaan naqee baltanii wajji qofallee wajji taphannee gisee deemne
kantiibaan kijibaan asii nu gammachiise achi dhaqee mana nurraatii fi jechuus ni maaltaan kana rabbiinu wanni nan fidiniif hamtuu tana hin beeku dalagaan namu adda adda qaba amrii waliin kannina amrii sanii wanni hundi numa deemti كل التأخير له خير جانمي عربوني اسم برجل نقول دايما وني ودرها بقوم بار خير ما في مي وني براتك كنجرو تنافو أماس وني نسني دامو فلو مقالات أنا وني نني كرب دي نما دي لان أركي خاني دفع أنغو سابلو تجا خاني دفع أنغو سابلو تجا خاني دفع أنغو سابلو تجا أنيسي وني جين Anis gos Oromo keessa Oromo guddaadha. Ani gosan qabu Oromoodha. Oromoon hunda hammataa wanni jeef ani waan biraatiif hin jennu. Namni gosummaan jaaramu waan biraatii miti. Mushkilaan magaalaa tanaa ni beekama. Namni jaalateetii miti kan jaarame dhageetiin jira. Oguu namni waa balleesse nama namarraa diree nama miila cabsee nama waa balleesse ni bada. Eenyu qabama maquma Oromoo guutuuf badaami. Tanaaf namni gosaan wal jaaree wanni rabbiin fedheen isa akkasuma bar qabiilaan gizee ijaaramu rasuul alayhi salaatu wassalaam sirraa eegalii akkuma wal baranii fi bakka qabiilaan itata'aarafuudha wanni biraa waa takka hin jiru yoo dhiigni si gale dhiiga san kafaluufi ammoo sanii ala wanni caalaa isin hundi keessa warri as jirtan tokkummaa keessan cimsitanii harakkate odoo gosaaniin tahin namummaa isaatiin cinaa dhaabbatanii akka obboleessaatti eegadu eebooda taaziyaa sharaa dhuftanii takka ayaabaluu akkanaan godhaa hanganaan baasa jettanii inni du'ee jira isaa fi dalagaa isaati rabbiitu mas'uulummaa qabrii isaa rabbii isaa habaasu wanni jennu takka hin jiru namni gizee gina odoo jiru qarshii takkallee riyaala kudhammaan ta'an yoo waatti kannitan aannan sanillee haliiba itti dhuguu ni danda'a namni fayyuu ni danda'a qayyidamee jira soo qayyidame san maal ta'a akkamii gargaaruu qabna waan danda'u namni akkamii wal cinaa dhaabbannaa yoo jettanii hundi keessan wal gargaartan waa takka wanni isin dhibaa takka hin jiru. Ammaas rabbiin gizee waa isinii kanne lakkaawee isinitti hin kanneemi irra guddaa jecha kana jaartiitii yaannaan jaan gizee waa kannu waan harka kiisha harka neete san odoon lakkaawanii kanni rabbiinu lakkaawee isin kannine odoon lakkaawanii baasii jetti. Maaliif wanni yoo isin baastan jecha dachaa sandaranii harkachuu ni maltan. Yoo hin baasne ammoo wanni qabdan kun hundinuu irrachaa deema. Maaliif eenyurraa akka milkootu eenyurraa rabbiin akkasi milkeessu hin beektu. Qalbiin namaa hundinuu ilmi namaa uffatee deemuu laalina keessa isaa maatii isaa rakkoo inni qabu isaa fi rabbii qofaatu beeka. Gizee isin cinaa dhaabbatee haatira dibatee namni garii kagaraa hidhatee deemuu jira. Kan dhukkubsataa mana keessaa qabu jira. Kan nagayaan qabnee jira. Nuti wanni guddaan ammaan tana akka bulchiinsattis deemaa jiru dhugaa himuudhaaf bulchiinsi amma qabnu reefu obbo Ibrahim asirratti dubbatee jira. Jallaallee tahuu Pakistaanii fi Indii bikka biraa dheenee Baangilaadesh dheenee hin awwaalamnu as Itoophiyaatti awwaalamna jee abbaan keenya. Jallaa mootummaan jallaan waggoota 150 dabre keessa dabarsinee jirra mootummaa jallaa. Amma immoo saa abbaan dikheen darbate alagaan maaliin darbatti so wanni isin harka jiru waan keessan marataa fi abbaatu hidhata qomni kun simadaa ifooyi darbi murtee darbita qadraa isin amma itti jirtanii fi qadraa magaalaan biijiitti jirtu dhugaa himuudhaaf takkaa miti reefu obbo Ibrahim dubbatee jira kabajamoo muummicha ministeeraa keenyaa arra isa ta'e malee nuti Ihadiig keessaas liigiidhaan adda addaan ardaa keessatti sirmachaa turre